Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed is calling for calm after a popular singer was shot dead. Thousands of fans followed hachalu hundeesa's casket to protest his killing. The demonstrations turned violent. A doctor has told Reuters that 8 people were killed. The police are investigating just what happened to the musician, who's known for political songs about the rights of the Oromoo people. The Oromoo are Ethiopia's largest ethnic group, but they've often complained about discrimination. Lubbuun irraa biliqee ijoolli sheekamat lubbuun irraa biliqoot gaafatu tumbeekanitti gaafatu tumbeekanitti gaafatu tumbeekanitti naaftuu margee maal godhee ijoolli sheekamat yoodamee koree malee yoodamee koree malee lammii qabnaa maal godhee ijoolli sheekamat saba qabna maal godharee ti waliif tolee malee ti waliif galee malee ti waliif galee malee. Garaan aadaa bureedha mootasii jabeessas baata kan achi goree kan isas goree gargar facaane keenya maal laata jedhimee dabalimee.